Kun itti fufaa gaaffiilee dhibban yookiin immoo 100 inevitable English questions jennee kutaadhaan kan ilaalaa jirrudha. Kutaa kana keessatti illee gaaffiilee basic ta'an jechuudha, gaaffiilee bu'uuraa kan karuma ta'eenu Ingiliffa waan dubbannuun gaafatamu keenya hin oolle kan ilaallu ta'a. Gaaffiin arraan tana gaafatamu mallu how are you jedhee nam tokko si dubbise deebisaan ati deebistu maal ta'uu danda'a? Hiikni isaa akkuma beektan nam tokko how are you jedhee yoo si dubbise akkaataan itti jedhamu how are you jechuu osoo hin taane how are you siin jedhaa miti. How are you isa kana deddeebisaa shaakala wanti ijoon tokko pronunciation shaakaluudha jechuudha. Barumsa keenya kana keessatti wantoonni nuti goonu maali? Akkaataa jechitti barraa'u ni baranna, hiikaa isaa ni baranna akkuma agartan kana. Kan biraa immoo pronunciation yookiin immoo akkaataa itti jedhan barachaa deemna jechuudha. Wantoota sadan kanaaf keessatti qabna taanaan akkasuma waa'ee listening yookiin immoo akkaataa jecha san yeroo jedhamu itti dhageenyu jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko ati how are you qofa dhageesse yoo ta'e how are you jedhameeti jechi sun jedhama kan jedhu yoo kan bartu taate so yeroo nama birarraa dhageessu yookiin immoo miidiyaa adda addaarraa jechoonni kun yookiin immoo himoonni kun bifa sanii yeroo jedhaman haarawaa sitti hin ta'u jechuudha. So wantoota kanneen al tokkotti barachaa deemna jechuudha. So namni sun maal siin jedha jenne how are you jettee how are you jedhee takka takkaan adda baasee siin hin jedhu how are you siin jedha waan biraa waan jedhe si fakkaatu mala. So wantoota kanas akkanuma sirreeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo dhageenyu maal jechuu keenya kan jedhu hubachuu qabna. Akkasuma yeroo jennu sunis akkasitti jechuudhaaf shaakaluu qabna jechuudha. Maal jenna how are you akkam jirtu yookiin immoo akkam jirta jechuudha. Deebisaan isaa akkuma beektan I'm fine thank you. Maal jenna I am fine thank you. No. So maal jechuu qabna I'm fine thanks. I'm fine thank you akkatti jenna jechuudha. Hiikni isaa I'm fayyaadha galatoomi. Akkasuma deebii ta'uu kan danda'u kan biraa maal jennee deebisuu dandeenya? I'm a bit tired. Maaliif jennaan yeroo hunda fayyaa ta'uu hin dandeessu yookiin immoo gaarii irra jiraachuu hin dandeessu. Al tokko tokko haalli jiru ulfaataa ta'uu danda'a yookiin immoo haala dadhabbii keessa jiraachuu yeroo dandeessutti maal jettee deebistaaf nama kanaani? I'm a bit tired. I am jenna dura a bit tired. Yeroo pronounce goonu akkamiin jenna? I'm a bit tired. Asirratti I am kayyattu waliin butamte am jennee san booda a bit tired. I'm a bit tired jedhame jettanii I'm a bit tired. Namichi how are you siin jedha yeroo san haalli ati keessa jirtu gaarii yookiin immoo hin taane yeroo ati dadhabdee jirtutti namichi how are you siin jedhe. So deebisaan kee maal ta'a yeroo kanatti I'm fine thank you hin ta'u jechuudha. Maal ta'a I'm a bit tired. Xinnoo sii dadhabeera. Hiikni isaa maal jenne xiqqoo nan dadhabee. Gaaffii kana immoo yeroo gaafatamnu what time is it? Sa'a meeqa siin jedha nam tokko? What time is it jedhaa miti. Yeroo dafna jennuu akkamiin jenna? What time is it? What time is it? Akkas siin jedhu sa'aatii meeqa yeroo siin jedhan sa'aatiin ati irra jirtu yoo sa'aatii 7 ta'e it is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Dafna yeroo jennu it is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Sa'aatii meeqa? Sa'aatii 7. Yeroo nuti gaafatamnetti sa'aatii 7 waan ta'eef. Yeroo nuti gaafatamnetti sa'aatii 6 fi walakkaa yoo ta'e akkam jenna? It is 6:30. It is 6:30. It is 6:30. Jechuudha sa'aatii 6 fi walakkaadha jechuudha. Gaaffii kana yoo gaafatamne akkam jennee deebisna? Gaaffii kana karaa lamaan deebisuu dandeenya jechuudha. Maal jedhee si gaafate? Are you busy? Are you busy? Hojiidhaan qabamtee jirta jechuudha miti yookiin immoo hojii qabda jechuudha. Yes, a little bit. Yes jettee a little bit. Yes, a little bit jechuudha. Xinnoo ishii xiqqoo hojii qaba jechuudha.
yeroo sanitti nama hojii hin qabne nama free ta'ee taa'u yoo taate no I'm free now maal jetta no I'm free now. So asirratti yeroo no jettanii fi yes jettan jidduu sanatti qilleensi dhaabbatu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yes a little bit sin jennu yes a little bit maal jenne yes a little bit. Okay, isa kana immoo hojii hin qabdu yoo ta'e free taate yookaan teessu ta'e no I'm free now. No I'm free now jettee walitti hin bantu jechuudha. Maal jetta no I'm free now. Laki amma yeroo hin qabaa jechuudha, yeroo walabaa yookiin immoo yeroo free ta'e hin qabaa, hojii hin qabu jechuudha walumaa galatti. Gaafii kana isin gaafachuu danda'u jechuudha. Ammas gaafileen kanneen bu'uura keessaa yookiin immoo beezii keessaa tokkodha. Can you speak English isin jedhamtu guyyaa guyyaadhaan gaafatama namni. Okay, biyya afaan kana dubbatutti afaan Ingiliffaa dubbachuu dandeessaa isin jedha. Deebiin kee lama ta'uu danda'a. Yes nan dubbadha. A little xinnoo si dubbatte yoo ta'e yes a little. Okay, yookiin immoo maal jenna pronunciation yeroo eegnu yes a little. Yes a little. Okay, xiqqoo ishee nan danda'a yookiin dubbachuu hin danda'a jechuudha. Yoo hin dandeessu ta'e no I'm still learning. No jettee dhaabus hin dandeessa. No I'm still learning. Laki ammallee barachaa jira jechuudha. Maal jenne laki ammallee barachaa jira. So dandeesse taanaan yes a little. Okay, yoo hin dandeessu ta'e no I'm still learning. Asirratti yoo nama haalaan dubbatu ta'e yookiin immoo baay'ee dubbatu taate akka isaanitti nama dubbatu taate maal jetta yes erga jette I speak fluently. Maal jetta I speak fluently. Okay, akka gaariitti dhukkee irraa kaasaa jechuudha. Okay. Gaafii kanas gaafatamuu dandeenya. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Kanas gaafatan. What are you doing? Isin jedhan. What are you doing? What are you doing? Okay, akkasiin jedhu yeroo kanatti maal gochaa jirta jechuu jira jechuudha. So yeroo sanitti waa dubbisaa yookiin immoo qo'achaa jirta yoo ta'e I'm studying English. I'm studying English. I'm studying English. Maal godhu jira Ingiliffaan qo'achaa jira. Yookiin immoo wanni ati godhaa jirtu TV ilaaluu jirta yoo ta'e I'm watching TV. I'm watching TV. Maal godhu jira TV ilaalaa jira yookiin daawwachaa jira. Asirratti nyaachaa jiraatte asirratti ciree kee nyaachaa jirta yoo ta'e maal jetta I'm having my breakfast. Okay, yoo humaa gochaa hin jiraanne maal jechuu dandeessa? What are you doing sin jedhani maal jetta no I'm not doing anything. No I'm not doing anything. Wanta kallee godhaa hin jiru jettees deebisuu dandeessa jechuudha. Gaafii kanas gaafatamuu dandeenya. Maal jedha? What is your favorite food? What is your favorite jenna? No sirreessa waan kana favorite. Okay, what is your favorite food? What is asirratti kana jenna. What is your favorite food? Jedhamee akkasitti irra deddeebi'aa jedha isiniif dhufa. What is your favorite food? 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 Yoo akkana jedhanii si gaafatan nyaanni ati jaalattu maalii sin jechuu jiran. Favorite yeroo jennu wanta ati jaalatti feetu. Fakkeenyaaf hojii yoo ta'e what is your favorite clothes yookiin dress. Wanni ati barbaaddu ispoortii keessaa kam jedhee si gaafachuun barbaade what is your favorite sport jechaa deemna jechuudha. Yookiin immoo ilmaan kee keessaa ijoollee kee keessaa kam feete jechuu barbaadde
who is your favorite son or daughter? Mucaa kee kamtu irra sitti jaalatamaadha yookiin mucayyoo kee kamtu sitti jaalatamaa jette wanta irra sitti jaalatamtuudha ibsachuu barbaaddu favorite ka jedhu fayyadamtaa jechuudha. So asirratti waa'ee nyaataati kan gaafatamne. What is your favorite food? Jedhee gaafii gaafate nam tokko nyaanni ati jaalattu maali nyaata keessaa? Namni kun maal deebiseefi nama paastaa jaalatudha. So I love pasta. I love pasta. Akkas jedhee paastaa jaaladha. Namni biraa immoo maal jedhee deebisuu danda'a? Nama biddeena jaalatudha. I like injera. Okay? I like injera with doro wat. Asirratti doro watiidha. Amaariffaadha. Doro wat kayannu doro wat jedhaniini. So akkasuma barraa. So I like injera with doro wat. Biddeena ittoo lukkuutii wajjin barbaadaa yookiin immoo fedhaa jechuun jira jechuudha. Gaafii kanallee gaafatamuu dandeenya. Maal jedha? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Kasi gaafatu. What kind? What kind is undane? What kind? Sinjadu. Kada geessu sana jechuudha. What kind of music? Okay. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Muuziqaa akkamii jaalattaa jedhee gaafata. Deebisaan kee I like traditional music. Ta'uu danda'a jechuudha. Nama muuziqaa aadaa jaalatu yoo taate. Akkasuma nama muuziqaa pop jaalatu yoo taate I like pop music. Muuziqaa kamiin jaaladha? Poppiin jaaladha jechuu jirta. Gaafii kana yoo gaafatamte yoo do you have a phone? Do you have a phone? Maal jechuudha? Bilbila ni qabda? Yoo qabaatte yes jetta. Ergasii dheeressite I have an Android phone. Yes, I have an Android phone. Yes, I have an Android phone. Yes, I have an iPhone. Yes, I have yookiin immoo I have an iPhone. Eeyyee bilbila Android hin qaba. Android jechuun bilbila iPhone hin taane tan akka Samsungii Huawei ka jennu kana jechuudha. Bilbila yoo hin qabaanne no I don't. Gaafiin do you have a phone idha. Bilbila qabdaadha waan ta'eef yoo hin qabaanne hin qabuudha jechuudha. No jetteetuma I don't. Maali? Lakkii hin qabu. Barumsi keenya waa'ee gaafiilee dhibban gaafatamuun hin oolle jennee ilaalaa jirru kutaan irraa asumarratti nuuf ga'a. Viidiyoon kun yoo ni barsiisa jettan like godhaadha. Akkasuma hiriyoota keessan kan biraatiif share gochuun dagatinaadha. Facebook irratti haa ta'u wantootuma platformii qabdan hundarratti share godhaadha. Akkasuma yoo haaraa taatan subscribe godhaadha. Barumsa viidiyoo kana fakkaatu kan biraa babbareedaadhaan walitti hamma deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye for now.